Ele kan hoggaa dhufellee bitaaf mirga isaa qiyaasaan alatti ija hojiirraan kan hafe markaza ol seenee diin barachuu malee kan yeroo hundaa'uu janaajjanaa baree heloo jechaan oolle akkam isa dubbiin ulaagaa akkanaa kana namni guute numa jiraa joolle. Allahu akbar sokawwan dhabamu Allahu akbar rabbi amullis ulaagaa akkanaa kan guute jiraannaan dubbii waa toltee siyaasatti tuqee maali kan ni jettee dhagumaan na dhoyti dhiiroo faaxee loltee waaniin kanaan olitti tarreesse kanarraa waan duutuutti baareetti ijoolleen walleen halkan guutuu itti buluu feeti guyyaa sitti ooltee an akkas hin jenne maal jechuudha jettee wahin nu kasaartii gareerraa komboltee. Allahu akbar. Anis numaan beeka dawwaluun hin haftu inuma gungumti abaluu fi abaluun teenyaas hoggaa raftu haya dhiifama gaa fakkeenyumaaf jennee nattiin dheekkaminaa gungumachuun teessan isinirraa naftu eegatanaaf aartan sagantaa barnootaa qofa yoo yaadattan janaa teessan haa ittuma fuftu wanniin kana kaase waan biraatii miti tan haala bareedaa qabaachuu ofi beeytu tan garees hin qabne markazuma kana qajettee haa dhuftu. Allahu akbar. Gammachuu akkanaa walitti haadhaabuuf jedhamee hundinuu jaalannus jibbinus har'a ijoolleen tun dhugumaan milkooyte kan ijoolleen ollaa baga geessan jettee isaan faarsaa jirtu garee maqaa dhooytee hin dhabamu beekaa qooduu fi dadhabee kan gammachuu kanaaf huleen itti qooytees miskiina wallaahi jedhe baabaan keenya yaa adawwii aaraan ofirraan caccabsin eeleedhaa fi baarree tantee waliin dhooyte. Masha Allah rabbi irraa haa jaalatu angartuu galmaan nuufaa ga'u dhugumaan cimoodha warri garee tanaa keessaafuu amirran rabbiin haa milkeessu ustaazaa eebbisee balaan hin dandeessuun siin je'e mudirran garee tana jiran maaliif yoonaan jettan bar warra qindaa'ee fuulduratti deemu waa meeqa danda'ee hoggayyuu hiriiraan. Allahu akbar. Maali yoo jettanis iccitiin gammachuu barattoota kanaa yoo laalle dhugumaan akaalifaan malee jaalalaaf tokkummaan deemuu isaaniiti ilaa hanga dhumaa waan biraatii miti dhugaan qabatamaan tokko ammaas ni jira waan biraa akkaan hubadhetti Amiraa Faatuma. Allahu akbar. Sirri jettee malee maal jettan reehumaa tokkummaan bulchitii eesaa barattoonni akka garee taaneetti hoggayyuu wal jeeqee kursiidhaan waltuma rabbiin ganamumaan nama biyyaan deemu irraa fixee uumaa mee du'aayii godaa faalii teenya isiin jaalalaaf gammachuun umrii haa dheerattu hanga waggaa akkumaa. Allahu akbar. Anuu arraan tana yeroodhaan nadhaamee isiitu na yaamte akkamittiin afatun haadha biyyaati yoo feetes na hiiti hafee eessaan rafan nama jaba kana irraa hafuun anumaafuu fafaa haadha tokkummaatii markaza kanaafis isiitu hangafa hordoftoonni keenya meesi haa milkeessinuuf jedhaanii dafa. Allahu akbar. Jechoota filadhee alamaaf waraqaa kiyyaan qoqophaa'ee keessaan dhabu je'ee bakkaan duraan taa'u tanumaaf hin ka'ee ijoollee teenyaaf rabbiin gammachuu akkanaa walitti haadhaabuuf guyyaa arraatiinis baga isaan ga'e numa beeyna nutis akka diinni keessan goda seenu dhabee rakkoo keessa seenes isintu gammadee jechuu waan dhaga'eef. Allahu akbar. Ulee qofaa miti hubadhaa asumaan daandiin injifannoo kunoo kanuma laala akiitti balaa hojiin firraatuman yaa ustaazii kiyya kanarraan nu geesse baay'ee galatoomii siin jetti Faatumaan yeroo wajjin deemuuf waan isin dhaammatte fituus hin danda'u rabbiinuu ni beekaa haa jaalafan kaa'u.